Jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya oduu yeroo ammaa kana qabadheessinii dhiyaadheetti jiraam. Waraanni Suudaan gaggeeffamaadhaa jiru gara xumuraatti deebi'ee akkaaniif jiru Ameerikaa fi eegamtaan Arabaa Imireetota beeksisanii jiran. Waraanni Suudaan kan yeroo hedduuf biyyoota keessatti rakkoo gurguddaa gaggeessaa ture akka xumuramu jechuu gamtaan Arabaa Imireetii fi Ameerikaan waliin ta'uun beeksisan. Oduu keenya isa itti aanuun immoo Keeniyaatti hongee hammaateen beeyladaan hedduun dhumuu irraa kan ka'een beeyladoota dhuman hunda rakkoo hamaadhaaf hawaasa saaxiluu irraanis akkasumas miidhaa gahaatti jira jechuun beeyladoota tokkicha dhuman immoo dirreetti baasanii akkaanii fi ibiddaanis gubaa jiran hawaasni Keeniyaa jiraatan beeksisaniiti jiran. Rakkoon hongee biyyoota adda addaatti hammaateen. Raashiyaan ibsa gara Izraa'eliin baafteen Ameerikaanii fi Iraan wal marii gara Nukuleeraa irratti godhaadhaa jiran akkaaniif itti fufan jechuu Raashiyaan gama ministeera dhimma haajaa alaa isiitiin beeksisteeti jirti. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Muhammad Hassan Alii godina Baaleetti argamuudhaan holqa Soof-Umarii fi akkasumas iddoowwan adda addaa kan tuurizimii godina Baalee daawwachuun isaatis dhagahameeti jira. Kana irraayis waan dhageessan qabdu. Kooriyaa Kibbaatti miseensi paarlaamaa tokko immoo shamarran biyyoota biraarraa dhufaniin daa'ima